Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota kan gongo. Sitingii bilbila keessanirraa isin dirqama sirreeffachuu qabdan tokko isinitti agarsiisuun hafaana turaan isiniin jaa. Asumaan inshaallah sitingii bilbila keessanii galtan eegasii connection kan joo kana keessa ni galtanii eegasaniiti mobile networks kan joo kana al tokko gachuu qastan. Eegasaniiti access point names kan joo kana al tokko gachuu qastan. Ergasaniiti yoo siimii tokkoffaa keessa qabaatan bakka siimii tokkoffaa kana gattuitanii yoo siimii keessa lamaffaa keessa jiraatan immoo siimii lamaffaa gachuu qastan. An lamaffaa keessa hin qabaa. Ergasaniiti al tokko kana gachuu qastan. Eegasaniiti ol haxooytanii dhumarra dhuftanii bakka kana al tokko gachuu qastan. Eegasaniiti kana guututti raayitii gootanii fixanii kan jalqabaa kana qofa dhiiftanii jechuudha. Kana hundumaa hanga dhumaa raayitii eega gootanii kaatan booda okkee jettan. Eegasaniiti irraa baatan. Egaa sana booda inshaallah bilbilli networkiin jechuun bilbila keessanii dachaa dabala jechuudha. Haala kanaan itti fayyadaman isiniin jaa.